Walitti bu'iinsa bahaa giddu galaatti uumamee bu'uureffachuun sadarkaa idil addunyaatti dhiyeessii boba'aa irratti rakkoo guddaa uumaman dandamachuuf qusannoon fayyadamuuf qajeelfamoota garaagaraa dabarsaniiru. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa dhiyeessii boba'aa irratti rakkoo uumamerraa dandamachiisuu kan dandeessisu jedhu haala qusannoo fi hordoffii taasifamuu qabu irratti qajeelfamoota baasee ifa taasiseera. Bu'uura kanaan konkolaattota boba'aa geejjibsiisaniif dursi kan kennamu yoo ta'u, dhaabbilee oomishtoota olaanoo fi ogeeyyii isaaniif piroojeektoota xiyyeeffannoo addaa barbaadan kan mootummaa fi dhuunfaa dhaabbilee daldalaa alatti erganii fi biyyatti galchan dabalatee oomishaalee bu'uuraa lammiileen itti fayyadaman qonna kan ammayyeessan tiraakteroota, konkolaattota magaalotaa fi kutaalee biyyattiif tajaajila geejjibaa kennaniif dursi kan kennamu ta'uu qajeelfamni baheera. Hawaasni qusannaan boba'aa akka fayyadaman humna haaromfamaa fayyadamuu, aadaa miillaan deemuu cimsachuu, imalaa hin barbaachisnerraa of qusachuu, konkolaattota uummataatti fayyadamuu, daldala seeraan alaa boba'aa ittisuu fi mootummaa waliin ta'uun hojjetamuu akka qabus waamichi dhiyaateera. Magaalaa Finfinneettis dhaabbileen buufata boba'aa bu'uuraa qajeelfama darbeen qusannaa fi to'annoo cimaan hojjetaa kan jiran ta'uu himaniiru. Itti gaafatamaan buufata boba'aa qabbannaa fi ollaa Amaareeshit ta'uun bu'uuraa mootummaan qajeelfama baaseen qusannaa fi hordoffii cimaan boba'aa rabsaa kan jiran ta'uu himaniiru. መንግስት ያስቀመጠው አቅጣጫ አለ kallattiin kaa'amee jira. Bu'uura kanaanis qooda fudhattoota waliin ta'uun hojiirra oolchuuf hojjetaa jirra. Boba'aas karaa dijitaalaa qofa malee maallaqa hin fudhannu. Kootaa kenname alas hin keessummeessinu. Buufata boba'aa Qeeraa Nookitti hojii gaggeessan damee ooppereeshinii Walde Maariyaam Fuujjaa'uu rakkoo dhiyeessii boba'aa irratti uumameen qusannaan bu'uuraa qajeelfama kennameen hojjetaa jirra jedhan. መንግስት ያስቀመጠው አለ ቅድሚያ ማግኘት የሚገባቸው kallattii mootummaan kaa'ee jira. Dursa kan kennamuuf bootteewwan konkolaattota uummataaf dursa kennaa jirra. To'ataan buufata boba'aa Kaamba Asmaraa Xibabuu Baqqalaa murtee mootummaan dabarseen bu'uureffachuun kenniinsaa tajaajila boba'aa sirna dijitaalawaan kennamaa jiraachuu ibsaniiru. ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ቅድሚያ እየሰጠን dursa kennuu kan qabnu dursa kennaatii jirra. Kunis bu'uuruma mootummaan kallattii kaa'in jechuudha. Fuuldurattis sadarkaa idil addunyaatti rakkoo dhiyeessii boba'aa uumamee hanga furamutti qajeelfama mootummaan baasee kabajuun qusannoon fayyadamuu fi xiyyeeffannoon kan hojjetan ta'uu simaniiru. Konkolaachisaa abbootii qabeenyaa fi lammiileen biyyattii dhiibbaan akka addunyaatti dhufe kun hanga darbutti boba'aa qusannaan fayyadamuun dhiibbaa dinagdee biyyattii irratti ga'uu malu dandamachiisuu fi hunduu qooda isaa bahachuu akka qabanis dhaamaniiru. ችግሩ እስኪቀረፍ ድረስ rakkoon hanga furamutti qajeelfama mootummaan gadi buuse hojiirra oolchuun dirqama keenya. Kanaafis duubatti kan deebinu miti. Hawaasni hubannoo akka argatuuf dursa osoo hojjetamee gaariidhaan jedha. ለሰዎች አንድም መኪና አውጥቶ ለራሳቸው ጉዳይ Namoonni konkolaataa isaanii dhimmoota tokko tokkoof magaalaa keessa deddeebi'anii jiru. Namoonni akkanaa konkolaataa isaanii dhaabuun yoo danda'an miilan osoo deemanii yookaan ammoo konkolaataa uummataa osoo fayyadamanii gaariidha. Kunis boba'aa isaan fayyadaman haga tokko dhimmoota murteessoo tajaajila geejjiba uummataa ni fayyada jedheen yaada. ችግሮችን ተገንዝበን Rakkoo jiru hubachuun hooggansi mootummaan rakkoo uumamanii fi akkasumas furmaata ta'a jedhanii fi qajeelfamoota baasuun irraa eegama.